Tana wanni isiniif qabadee dhiyaadhee oofisii akkaataa argitee itti fayyadamuu dandeenyu. Oofisii kan jennu fakkeenya Microsoft Officeedha. Karaa keessaa biyya namaa keessatti ijoolleen barattoonni bakka dalaan sa'a dalagaadhaan manuma barumsaa irraa akka baaneen bakka dalagaatti deemna jechuudha. Saniif kitaaba yookiin shaanxaa kan keessan baattee deemuun hedduus rakkisaa waan akkasiitiif moobaayiluma kan kee qofa irratti fayyadamtee qabattee akka deemtu gargaarsa akkasii sii ta'a jedhee itti yaadee itti amaneetti kan hin dhiyeessa jechuudha. Oofisii sun egaa jalqabaaf inni abbaa waasan hojjetu waan kana oofisii jechuun kun yookaanuma WPS jedha kinoonni oofis kana jechuudha. Jalqabaaf isa kan hin qabneef akkuma beekamu Apple Store isheenna suuqa argitee appilikeeshinooti garaagaraadhaa irraa argaman achi kanannini akkam jennee barreeffannaa W akka qubee Oromootti P saa jennee barreeffanneeti PS Office kunoo jalatti dhufee jira kananni jechuudha. Isaan keessaa immoo gosa hedduutu si dhiyaata gaafa jettee barreessitu laayitii isaa jira maali jira laayitichi ni soba hin dalagu. Kan gosa hedduutu jiranii kanneen hundinuu kun waan Microsoft ilaalchisaniiti. Wannooti illee hattaani jira basi hin dalagu ni soba. Wannooti suni fa'aan hin dalagu jechuudha. Kunis amma fakkeenya WPS moobaayiliidha sin jedha bas garuu hin dalagu. Kan dalagu takkittii tana qofa. Isii tana jechuudha. Word document PDF dha nooti ni qaba of keessaa slideshow ni qaba sheet ni qaba waan hunda ni qaba. Okay ani gaa duraan hin buufadhee jira. Fakkeenyaaf addunyaan kun hagam akka namni itti fayyadamu jiru waan bareedaa fi bareedaa hin ta'in isaa maaliin beektaa? Appilikeeshinii ma fedhee yeroo buufannu namni meeqa addunyaa kanarraa download akka godhatee jiru qofa laalla jechuudha. Fakkeenya kan amma nama miliyoona 100tu download godhee qabatee jira jechuudha. Itti fayyadamaa jira. Okay. Inni faayidaan isaadha ammoo security code ni qaba. Iccitii kan kenname ilaaluu hin danda'u. Waan barreeffannee ol keenya jechuudha. Security code keenya qofa isheenuu dandeenya jechuudha. Waan nuyi barreeffannee keenya sani numa banata. Security code qubee lakkoofsa 4 hidhanna jechuudha. Keessaa lakkoofsa dijitaala ta'aniin hidhanna qubeedhaanii miti dijitaala jechuudha. Okay. Amma gara agarsiisaatti fufna. Oofisii suni kanannini kanatti ni sheenna. Gaafa sheenneen booda banaa jira amma. Muni nama xaxaa hin dhabamu. Okay. Haala kanatti sii banama. Gaafa baname maal of keessaa qaba? Haaluma agarru kanatti qaba jechuudha. Keenya kuni home isaadhaati jechuudha. Kuni home isaati. Siluudii kuma agartan kana jalatti ni qaba. Toolsileen siluud gaafa jennu bakkee agartee akkuma arginu kun. Siluud bakkee hundi keessatti godhachuu ni dandeenya. Automatic immoo upload illee godhachuu ni danda'anni. Kan amma ani galmeen an duraan keessaa qabu kun siluudii keessaa jechuudha. Kanneen bakkatti kan ani diraayiverii yookiin siluudii kiyya keessaa kan hin qabu kanneen bakkatti. Fakkeenya akkeewwanti kiyya keessa jiran jechuudha. Abii miti yoon kanin moobaayila kana jijjiiru tahe akkeewwanti kiyya suni ni jira hin banne. Gaafa akkeewwanti kiyya banee moobaayila biraa irratti akkeewwanti kiyya san fakkeenya moobaayila irraa fannee mana deemuu dandeenya. Waan tokkotu jira miti ree. Haala sanii moobaayiluma saayiba keenyaadha irraa fuunee akkeewwanti keenya san itti naqnee waan keessaa qabnu san fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Dookumentoota faayila keessaa qabnu san. Okay, tolsi kun immoo template jedhaniini network wajjin hojjetanni baay'eetti mi arma oggaa goone maaltu jira? Akkuma argitan kana web soluudii jira. Primi ni qabammoo primi san gaanni akkuma beekamu primi mallaqaan inni my tablet ni qabna font ni qabna walt ni qabna wanni hundi ni jira bas kompiitara keenyaanis immoo walitti hidhuu ni dandeenya jechuudha. Laaptoopa yoo qabaanne iskaanera walirraa hin godhan isaanii gaafa sanillee guyyaan bira laaptoopa kootii walitti hidhee sinin agarsiisa. Inshaallah rabbiin haa jiru. Haala kanatti fayyadamuu dandeenya. Security code immoo asii settingii seenneeti cuqaafne siluudii automatic backup sinsi akka hin goone ani beekaadhaan ofirraa hidhe kan feetan ni banattu jechuudha. Automatic waan ati fakkeenya faayiloota nuyi achi keessatti galchine jirru automatic siluudii keenya keessa nu galcha jechuudha. Yookiin driver
driver suluudii keenya keessatti nu fe'a akka hin banne ol nu kaayaa jechuudha. Okay, ani beekaadhaan ifirraa hidhee duraanuu sammalee yoo immoo argitee meeshaan garaagaraadha inni waan takka barreessee hin gatu dafee gaafa san maal goona clear history godhachuu ni dandeenya. Clear history gaaf goone illee yoo ta'e kan drivera keessaa qabnu nurraa hin balleessu jechuudha. Galmee nuyi armaan duratti fakkeenya suluudii keessaa qabnu san yookiin akkaawunti keenya keessa jiran san hin balleessu inni. Passcode asii kana goone digital siniin jedheen jira digitaalli sunneen afran fakkeenyaan amma zimedheetum sin argisuuf nin godha calliseeti tokko lama nin godha marra lammaffaa galchi jedha lama nin galcha amma suluudii successfully qaba jechuudha. Seet godhadheen jira amma gaafan cufulleen asumaanin gubbaa san bakka cufaa jedhu tana nin dhaha ka jalaadha ammoo jijjiiruu yoon barbaade qubee san lakkoofsa kiyya san jijjiiruu yoon barbaade namni jala bareeyaatu fedhuuf haala ta'eefu tokko lama kan dura san nin galcha deebisee immoo kanneen haaroo galchuu barbaadu san nin galcha. Fakkeenyaaf tokko lama sadiin godha tokko lama sadii haala sanitti jijjiirradheen jira jechuudha. Argitanii jirtan kun jijjiiramaadha jechuudha. Wanni sun yoo maal si faayidare gaaf jennu fakkeenya security code waan kaahamuun waan security code itti faayidamnuuf hundi keenya ni beekna namoonni beekan. Fakkeenya iccitii keenya akka namni biroo hin daawwanne hattaa mobaayilii keenya wanni passcode godhannee wanni kaahannuuf akka namni argee hin laayine yookiin hin banne tokkodhaaf. Okay, hoomii sanni baana gaaf hoom baane haarootti galmee haaroo gaaf barbaannu mallattoo ida'uu tana ni dhooyna mallattoo ida'uu gaaf dhooyne kun akkuma argitan kana tarreetti nuuf fida jechuudha. Iskaanera fakkeenya pichara ala haarootti kaafnee fudhachuu barbaanna yookiin immoo picture converter ni qabna upload file ni qabna choose template ni qabna resa mastering illee ni qabna wanni hundi ni jira jechuudha. Waan laptop irra jiran guutuun ni jira armaan. Mimoon illee ni jira PDF editor godhachuus ni dandeessa PDF itti haarootti illee galmee godhachuu ni dandeenya jechuudha. Spreadsheet sun illee ni jira. Okay, amma jalqabaaf kan hundi namitti faayadamu documentii kana gaayiti documentii har'aaf documentii masin argisiisa guyyoo biroodha. Kan ammoo backgroundidha. Fakkeenyaan duraanii buufadhee qaba. Background bakka irraa buufannu kinoo jaluma san keessa ni jiran background garaagaraa jira jechuudha. Gaafa network irra jirru malee immoo kanatti buufachuu hin dandeenyu. Networkidhaan download godhanna jechuudha. Okay, background biduun background malee itti fedha gaafan tahee ida'uma adii saniin dhaha. Okay, haala saniin kinoo amma barreeffadhu waan barbaadee jira jechuudha. Okay, maani wama muraasa simedhee wama ta'e tokko calliseetuma barreessee siniin argisiisa. Akkami yaa saahibako jedheen barreesseen jiraame siif kunoo mallattoon gubbaa doonu yoo kan goonu taatu siif hin goone gubbaatti akka deebinu goone malee yemmoo fakkeenya haala picharii minaamin goonee irratti barreeffannee jiraannu taate yookiin wanni suni kan nuuf hin taane yoo kan ta'u taate mallattoo duuba gara galtu tana dhoyina irra deebitti akka tolchannu nuuf gooti jechuushi. Gaafa san tolchannee xumurree hayyee haala foontii ittiin jijjiirru immoo siniin argisiisa. Foontiin isaadha haala kanatti select all goone. Kan barbaanne harma keessa comment paste gochuus ni dandeenya. Cut copy godhachuu dandeenya. Haala kanaan kinoo argitanii miti amma. Foontii keenya haalli ittiin jijjiirruun guddifachuu gaaf barbaanne kana goona. Qubema kana dhahachuus ni dandeenya yookiin immoo keessaa illee waan tokko godhachuu ni dandeenya. Yoo immoo picharii jalatti fidachuu barbaanne harma gaafa kana goonu maal nu dhufa. Faayil ni qabna. Hoomisaati kuni fakkeenya amma biyyoo kan hin godhu taate kana goona. Iteelikitti gahachuu gaaf barbaade akkasii kunilleen yuteenikiidha jala hidhachuudhaaf jechuudha. Moodela jalatti hidhatu san immoo situ barba filataa kana goote akkanatti haala kanaan faayidamuu dandeenya jechuudha. So ka jala hinuusan immoo ni jijjiirra kuleera gaafa jenne haaluma argitu kanatti kuleera of jala qaba. Kuleera san jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Gurraachumatti goona yookiin hayyee keellootti goonee jirra. Immoo kun hunduu nuun taane kuleerri harma jiranii kun haala kanaan immoo kuleera barbaanne san irratti godhachuu ni dandeenya jechuudha. Qalama barbaannu irratti. Immoo barreeffama gamana jiru gamasitti yookiin immoo wanni itti fakkeenya wal qudaa duratti akka deemu haaluma argitee akkuma
warra Microsoft beektan gahuu jiraatan akkuma Microsoft isaanii wal qudaa duratti akka deemutti ni godhanna immoo gamas akka barreessu wal fakkeenya wal muddeessee wal qixatti afaan akka waliin dabarre duukaan akka waliin dabarre qubee hatta qubee sunni yoo kan darbu ta'e jechi kan darbu yoo ta'e qubeedhaan adda mureeti mallattoo duukaadha dabaladhuutti kaahee xiyya sii kaahee duukatti deebi'a malee hin darbu jechuudha akkuma Microsoft isaanii. Insert gaafa goonu picture ni fudhanna picture barbaanne itti godhachuu ni dandeenya jechuudha haala kanaan. Haala kanaatiin picture san gaafa qabanne akkana goone keessatti haala kanaan picture barbaannu san immoo keessa keenya irratti barreessuus gaafa barbaanne jala barreessuu gaafa barbaanne haala kanaan immoo picture suni yoggaa fakkeenya yoo gubbaatti barreessuu barbaanne bakkeen picture irraa jijjiirru armarraa. Line itti goona gaafa line jennee maal ta'a akkuma argitu kana line keessa jira jechuudha top and bottom gaafa jennuun maal ta'a haala mu arginu kanatti muraalee ni qabna kana goone isa jibbina irraa murre hanga barbaannu qofa keenye asuma dhoyina muramee jira jechuudha kun okay amma bakka irratti barreeffamu nu hin goone yaani bakka isaan si godhee si garsiisa asirra goona arma kino haala kanaan barreeffama irra keenya jechuudha barreeffama barbaannu san immoo duubanatti keenya haala kanatti itti fayyadamna jechuudha yoo background isaadha ammoo kan hangi inni bas rakkinni inni qabu wanni xiqqishaa isa saniin garaagara godhu background isin baasu kun inni laptopidha background ni baasa kana gaaf background baafnu background alatti hojjetanne background san irraa xarayine kan barbaannu qofa fidannee dhufna jechuudha irraa baafneen alatti hanga barbaannu suuratti barbaannu san qofa finnee dhufne arma keenya irratti barreeffannaa jechuudha rooti ni qabna haala barbaadetti root godhachuu ni dandeessa root wanni gootu suni maali jedhee si gaafata haala kanatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha okay ani barbaadu irraa xaragee haala ta'ettuu gaamman siif godhee sin argisuudhaan ni barbaadu haala kanatti immoo maqaa keenya argitee maqaa barbaannu san haala kanaan keenya Alex 2000 kana goone haala kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha gaafa siif goonu immoo barbaadan PDF itti filannoo si kenna haala fuula harka mirgaarraanii fuulduratti jechuudha filannoo sanii filannee PDF itti barbaanne check sheet barbaanne yookiin immoo argitee haala dookimentii miti qoodni isaanii gara 5 immoo kana ni beektu ta'a warra hin beekneef illee akka barattaniin jedha dookimentii san qooda hedduutti qaba dookimentii san hundatti filannoo si kenna akkuma laaptooppii akkuma kompiitara sanitti jechuudha haala sanii filannee siif baada godhanneen booda dongoona keessa baana jira jechuudha eessa jira siluut keessa jira or filannoo siif kenna gaafa siif goonu sanii yoo fakkeenya gaafa jalqaba bannu jechuudha ofiisii kana gaafa jalqaba bannu yoo kan wanna goone hin jiraanne taate akkaawunti keenya walitti hin jiraanne taate filannoo si kenna sarratti siif godhuu barbaaddaa siin jedha bakka inni ammas si filachiisu yoo dookimentii yookiin faayiloota nuyi argitee memory card irraa yookiin immoo flash USB irraa kan qabnu taate yookiin immoo DVD irraa kan qabnu taate mobaayila irraa jechuudha gaafa achitti irraa armatti dhufne editor goone yookiin immoo argitee hojjannee galmee san xumurreen booda siif godhi gaaf jennuun eessa siif gootaa jedhee si gaafata bakkuma turetti siif gootamoo memory irratti jijjiirtamoo maqaa irraa jijjiirtamoo iSolute keessatti immoo driverii jedhee qooda si gaafata qooda san deebiin gootaaf sanis illee immoo guyyaa biroodhaatti fira deebi'ee isin argisiisa ammaaf gaa asumatti isin xumurra galatooma isin jedha na wajjin turuu keessanii fi subscribe godhuu fi like godhuu hin dagatina waan akkasiitii waan tokko waan faayidaa ta'eef gaani hagana namaaf ni faayida jee itti amane kan sin faayida itti faaydamuudhaaf akka itti faayidamtanii isin jedha kan sin faayidinis immoo kan dhimma itti hin qabne sila namni waan dhimma itti hin qabne waan godhuu hin qabu galatoomas